Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa sagantaa oolmaa koo season 2dhaan deebinee wal agarreerra. Seasonii tokkoffaa irratti kanneen yaadannoo laattan guddaa isin galateeffannaa akka isin jaallattan abdii guddaa qabna. Egaa guyyaa irraa season 2 tokko jennee jalqabneerra. Artiistii sirboota aadaatiin keessattuu naannoo Jimmaatti sirboota aadaa jiraniin beekamtu namoonni baay'een beektanii fi eessa jirti eessatti baddee jettanii iyyafattan tokko wajjin ooluudhaaf kunuu naannoo mana isheetti argamnee jirra. Sagantaan oolmaa koo keenya guyyaa har'aa eegalee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Eenyu wajjin jirtu guyyaa har'aa moo eenyu wajjin ooltu? Sirbituun sirboota aadaa Oromoo baay'ee jaallatamoo sirbitu kun eenyu dhalaataa kanneen jettaniif immoo ammuma ol seenneetu isinitti agarsiifna. Eessayyuu naqina guyyaa irraa oolmaan keessan nu wajjiniin haa ta'u. Sagantaan oolmaa koo eegalee jira. Nu wajjiniin tura. Eenyu? Warri kun Oh. akkam bultan inni? Nagaadha. Naguma. Nagaan dhuftan akkam? Jirtu? Naguma. Nagaadha. Jirtu? Akkam Fayyuma? jirtu? Jira nagaa akkam? Har'a gaayyafannaa keessan dhufne. Galatama. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa egaa artiistii sirbituu jaallatamtu Bishiree Boorshaa wajjin jirra. Oolmaan keenya ishee wajjini. Akkam? Nu faana tura inni. Seenaa. Ol seenatti. Seenaa. Akkam bultanii dargaggoota? Dargaggoonni cireetti jiru. Akkamati? Jirta ciree keessisaa muu dhufe? Nagaadhaas? Jira kam? Ganama dargaggoota gaggeessuuf jechuudha. Ganama barumsaatti gaggeessuuf kunoo. Egaa ganamaan cireerra qaqqabne ijoollee kee gaggeessuuf ariifachaa jirta fakkaata. Ijoollee koo mana barumsaatti gaggeessitan egaa ganama yeroo hunda fiigicha mana keenya keessa. Fiigicha? Egaa hamma jarri uffatanii ciree nyaatanii bahanutti walumaa gad fiffiignee jara gaggeeffadhee ka'eetan anis immoo uffadhee gara hojii kootii deema. Egaa nuti toleera dhugaa ganama bareedaa irra dhufne haadha qeerrooti ati. Eenyuun ijoolleen kee maqaan isaanii? Egaa mucaan kun jalqabaa waggaa 16 Ahmed Abaadir jedhama. Inni immoo mucaa lammaffaa kootiiti Amiir Abaadir jedhama. Amiir. Inni immoo sadaffaadha Feenaan Abaadir jedhama. Feenaan. Abbaan isaanii garuu kana dura ariifatee ba'a jechuudha yeroo kaanis? Abbaan isaanii ganamaan baha hojii gatii qabuuf bariidhaan bahanne. Akkasuma namni Finfinnee keessa jiraatu bariidhaan ba'ee sokka fiigicha. Egaa isaan barattoota hin deemu erga ta'e xinnoon dubbisame isa kana. Maqaa keenya naan jetteeti? Ahmed Abaadir. Kutaa meeqaffaa baratta? Kutaa 9 baradha. Damee kee akka muuziqaa ishee dhaggeeffatta? Hin jaallattaa baay'ee? Badan jaalladha. Muuziqaa ishee keessaa isa kamtu sitti tolame kan isheen hojjette keessaa? Washin jaalladha. Mee jaalala kee ibsiif mee haadha keetiif ganama kana? Haadha koo sin jaalladha. Egaa rabbi siif haa guddisu. Amiin. Sa'aatii isaanii geeramoo takka turu? Sa'aatii mana barumsaa amma gahee jira. Jara gaggeessina jalqaba. Oolmaan kee guyyaa yeroo baay'ee akkami ganama kaatee akkuma kanammaa ijoollee geggeessitee sana booddee akkamitti guyyaa kee dabarsita?
Egaa ganama akkuma sila nu argite fiffiignee ijoollee gaggeessee ka'eetan kara giddu galaan deema. Giddu gala deemitan jalqaba vookaalii hojjedha. Isaan booddee shaakallee riyoottan koo tokko jiran wajji buna shaayii jennee laaqana jaannee gargar baana jechaadha. Abbaa warraa kees muuziqeessaadha. Inni muuziqaa maal taphata? Kiraara taphata, muuziqaa aadaa. Muuziqaa aadaa. Kanaaf yeroo baay'ee walumaan keessa walii wajjin. Walumaan keenya walumaan baana yeroo gallus walumaan gallaa al tokko qofa yeroon qobaatti hojii hojjedhu kanan qobaa koo fiildi deemu malee walumaan hojiin keenya. Walumaan keenyas walumaan. Tarii immoo gaafa dhimma biraa qabaatu akka raafaa kana bareeda fee deemuu danda'a. Bareedhaan baha yeroo dhimma qabaatu bareedhaan bahannis. Garuu nyaata kee addaan si kute. Lakkee abshir rakkoo qabu nyaachaan jira. Ganama garuu yeroo baay'ee akkasuma qaaqudhuma immoo ciree biraas hin jaallatu. Lakkee ciree biraas hin nyaanna nu paastaa makaroonii ijoolleen kootis hin jaallatu. Anis nan nyaadha garuu ani nyaata hin filadhu. Hin filattu? Nyaata filadhu mana argadhe nyaadha. Ijoolleen koo garuu yeroo baay'ee hanqaaquu jaallatu. Kanaaf isaan duukaatis. Nyaachaa nyaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oolmaan keenya guyyaa irraa artistii baay'ee jaallatamtu Bishira Boorshaa wajjiniin jirra. Akkuma beektan egaa giddugalli aadaa Oromoo immoo giddugala artistoota Oromoo baay'eeti. Isheenis immoo karaa muuziqaa oolmaan ishee achi keessadha. Gartuu ishee wajjin achi keessatti shaakaltii hojii baay'ee achi keessatti hojjetti. Gara sana deemnaa jettee amma kallattiidhumaan gara sanatti bobbaana. Oolmaan keessan nu wajjiniin haala. Maqaan koo Biraanuu Mallasaan jedhama. Baandii Biiftuu keessatti gaheen koo meeshaa aadaa beeziin taphadha. Biisha wajjin yeroo badaa wal beekna odoo jimmas yeroo turtes nan beeka ture. Egaa nutti makamtees gara waggaa 22 ta'ama barana. Guyyaa kana luban ture jechaadha. Bishiraa jechuun nama cimtuu baandii kana keessatti ija keenya ishiin gama hundaan hojii itti kennan qixa sirriitti nama hojjettu parfeektii taatee kan hojjettu waan mara waan natti kennite qixa sirriitti nama hojjettu bishiraan cimtuu weellistuu teenyaa hin jedhu. Bishiraan haga xaarii xaarte kana ispeeshaalii hojii baay'ee hojjetu kaasatti adda addaatiin namoota irraa fuuti garuu haga hojjette kana mara hin dubbatamneef nama dubbatamaniif muti. Nam iddoo guddaa nama gahu turte ishiin beektaa garuu haga already hin jirti kana caalaa deemuu dandeessi turte. Nam kana caalaa deemuu dandeessi bishiraan maali akka hojii isheetiin hin haasofamne jechuudha.
Bishriyaan egaa kan isin dhalattee guddatte magaalaa Jimmaa keessatti safara Qocii jedhamutti kan isin dhalattee guddatte. Egaa abbaan manaa koo Abaadir Ahmad jedhama. Innis muuziqeessaadha. Akka carraa ta'e waliin hojjenna. Kiraara taphatanis muuziqaa aadaa jechaadha. Ijoollee sadiin qaba, qeerroo sadii. Egaa jara wajjin jireenya gaarii jiraadha, jireenya gammachuu qabu jechaadha. Ijoollee caalaa gammachuun hin jiru. Rabbi immoo jara naa kennee jira. Rabbi naaf guddisu umrii jara Rabbi naaf dheeressu anas abbaa manaa kootis immoo Rabbi jara bira haa bulchuun jedha. Egaa ijoollummaa kootiin inni kana karaa artiitti dhufe sirba baay'een jaalladha. Mana barumsaa keessaa jalqabee tanii sadarkaa tokkoffaarraa jalqabee itti fufee sadarkaa lammaffaarratti sadarkaa tokkoffaa yeroo baradhu mini miidiyaanis hin turre peereedii muuziqaa jechaadha. Hiriyoota kootiif hanga dibayeetan kanan sirbu. Eegan immoo sadarkaa lammaffaa galee mini miidiyaan ture. Achi keessatti sirbaan ture. Isaan booda immoo kara Shanangibeen galee jechaadha. Shanangibee egaa jechuun waan baay'ee itti baradheedha. Jalqaba callisteetuma kanatti weellistu mana barumsaattis ta'e ala baandii keessa galtu immoo meeshaan jira, riitimiin jira, meeshariidhaan sirbitaa. Sana addaan baafachuudhaaf mana barumsaa koo ta'ee tayyaadhaan Shanangibee waa hundayyuu achi keessatti baradhee bahee jedha. Jalqaba kan inni ittiin bahee yeroo Shanangibee jiru asaasee roobeedhaaf washiidha. Washii amma irra deebi'ee tan lammaffaadha kanan hojjedhe malee jalqaba baandii Shanangibeetiin kanan hojjedhe. Asaaseef washii jechaadha. Uummanni irra caalaa asaaseedhaan na beeka. Maatiin hin barbaadu sirba akkan sirbu maatirras darbee immoo amantaanis hin eeyyamu.
akkan sirba sirbuun barbaadan jarrisi garuu jaruma jalaa miliqeetan kanan sirba kana sirbu baandii shanan gibees deemee kanan sirbu mana barumsaa keessattis maatiin tokko mana barumsaa ala dhufe deemee maatii kootti maa jechaadha sirba sirbitiin talli keessan jedhee garuu ani isa sin dhageenye dhumarra garuu wanti sun hunduu hafee anis sirba kootti fufee tanas gaheen jedha. Sirbi an jalqaba waltajjii irratti hin bahee mana barumsaatti sirba sittiinaati burtukaanii miti addaadha kan jedhu sana isaaniin waltajjiitti bahe. Burtukaanii miti haddaadha kun jaalala miti maraachala. Burtukaanii miti haddaadha kun jaalala miti maraachala. Burtukaanii kusaayatti tapha burtukaanii murteen balleessini. Burtukaanii gororri kee damma burtukaanii tufteen balleessini. Burtukaanii miti haddaadha kun jaalala miti maraachadha. Sirba jedhu sirba baay'een jaalladha sittiinas baay'een dinqisiifadha. Kanan sirba akkan sirba jaalladhus kan nagoota immoo tokko isiidha jechuu nan danda'a. Bishiriyaa wajjin 93 naannoo Oromiyaa irraa yeroo deemanii weellistoota qoranii fidan san yeroo san wal barreechu. Bishiriyaan sagalee isii waan dinqisiifadhuun sagaleen isii wanta kamiyyuu yoo kenniteef fakkeenyaaf muuziqaa aadaas haa ta'u muuziqaalee fakkeenyaaf iskoor ta'an fakkeenyaaf akka faranjiitti hojjetamu kanas yoo kenniteef nama dhageeffattee daftee isii qabattu nama ogeettii cimtu gurra gaarii qabdu jechuu ni danda'a. Sagalee miidhagaa waan kenniteef hundaa nama keessa bahuu dandeessu jechuudha nama hojjechuu danda'u bishiriyaan. Carraa ta'eetu yeroo sana filannoo turre jechuun biiftuun godina hundarra godina Oromiyaa hundarra deemeeti kan inni nama filataa ture. Akka carraa ta'ee Jimma yeroo dhufanii anshanan gibee seeneetan ture. Qormaata lamatti ture yeroo sana. Makkalaakiyaanis dhufee ture, biiftuunis dhufee ture. Kan biiftuu qoratamnee baay'ee nu jalaa ture. Kan makkalaakiyaa garuu deebiin achumaan dhufe maatiin na dhowwe hin ta'u naan jedhanii hin deemtu jedhanii na dhowwanii. Waggaa lamaan booda kan biiftuu kan deebi'ee dhufe jechaadha eega qoramnee booda waggaa lamaan booda kottaa jedhanii nu waamanii 93tti as dhufe. Egaa yeroon jalqaba Jimmaadhaa dhufu karaa Adaamaati kan nu deemne Finfinnee miti. Leenjiin keenya Adaamaa irratti ture. As dhufnee asii nu simatanii karaa Adaamaati kan jarriin fudhatanii deemanii. Akka carraa ta'ee hedduudhaan magaalaan guddaan Oromiyaa Adaamaa jedhamee ture. Nuyi achumatti leenjii fudhannee otoo taa'aa jirru immoo sun hafee Finfinnee ta'e jedhanii jennaan karaa Finfinneetti nu deebisanii 94 Adaamaa turre waggaa tokko jechaadha. As deebine Finfinneetti. Oromiyaa waliin geenyeerra bakka jalqabni fiildii keenya garuu Naqqamtee ture. Naqqamtee irratti waltajjii jalqabaa kan nu hojjannee biiftuun ala eebbifamne baanu jechaadha. Naqqamtee bakki nuti naqin hin jiru Oromiyaa hundayyuu waliin geenyee jirra. Karaa kanaan immoo Jijjigaa deemnee jirra, Affaar deemnee jirra. Baandiin biiftuu Oromiyaa bakki inni hin deemin hin jiru. Bakki inni aadaa isaatti hin agarsiisin hin jiru jechaadha. Waltajjii irratti illee wanti baay'ee na mudate hin jiru. Yeroo tokko Naayijeeriyaa deemneetu ayyaana Arafaa ture. Egaa walitti qabamnee nu buna dhaabbannee ixaana aarfannee akkuma ayyaana godhannee dabarsuudha jenneetu walitti qabamnee ixaanni aaree foddaan yeroo banamu ixaanni sun aarriin bahaa jira jarriin beekanu beektaa warri biyya sanaa ixaana aarsuu waan argeen beekan. Jedhee iyya uummanni lafarraa isa ixaanni aaree bahu jecha manni gubate maa inni mana keessaa bahu maa warri inni ala jiru jedhee iyya. Fiigaa ol galanii baaliboolaa dhaamsanii yeroo fiigaa nu bira dhufanu nu buna dhaabbanne ixaanni aaraa manni iffinni jedheen beekamu jette iyyite haati mana. Maal hojjetaa jirtu? Maal goone buna dhaabbanne malee asumaan bishaan fuutee ibidda girgirtaa keessa jiru nu jalaa balleessite akkam akkana gootan bakka maraattee hin jiru nu biyya keenyatti. Elektiriikii waan gubate seeni malee nu waan ixaanni aaraa jiru maal gootu jettee bakka balaa nutti buuste. Mudannoon ayyaanaa qabu kana. Sirba Wallaggaa kanan hojjedhee fixee ofirraa qabu jira. Kan kiliippiin hojjetamin jechaadha.
Sirbi Jimmaa immoo amma istiidiyoo galuudhaafan shaakala fixeera. Egaa qeenxee umaanii uummata kootti dhiyaadha jechaadha. Egaa Jimmii kan ani itti dhaladhee guddadheedha. Biyya bunaati, biyya dammaati, biyya jaallatamtuudha. Baandii Shanan Gibee yeroon seenu baandii Shanan Gibee konkolaataan qabu kan inni irraanfannee jechaadha. Hojii qabna turre mattuudha. Ayisuzuu irratti fe'amne Jimmaa kaanii mattuu deemnee hojii hojjannee Ayisuzuu sanaan immoo deebinee Jimma galle. Yeroo sana miindaan keenya meeqa akka ture beektaa? Birrii 75. 75. Kan muuziqeessaa, kan weellistootaa, kan shubbisaa jedhamee addaan baheetu kan warra muuziqeessaa birrii 100. Kan weellistootaa birrii 75, kan shubbistootaa birrii 50. Miindaan keenya kana ture. Yeroo fiildii deemtu immoo wanti sii kaffalamu hin jiru birriin nyaata nyaattaa sireensiif qabama hojii kee jaalalaan hojjettee deebitee galtaa jechaadha. Akka ammaa miti amma maallaqni jira yeroo hojii hojjettu yeroo waltajjii hojjettus maallaqa haasofteeti kanatti kana naa kaffalaa amma kana naa kaffalaa jetteeti. Eegasii garuu jaalaluma artii waan qabnuuf nu waltajjiitti bahuu keenya kana ana amma gara kootiin waltajjii umarratti bahee maayikii qabadhee sirbuu koo malee maallaqa yaadadha. Egaa uummata Oromoo hunda galateeffachuun barbaada maaliif yoonaan jettee sirba koo dhaggeeffatee appilsheet na godhee akka inni sadarkaa kana kan ga'u kan na godhe uummata Oromooti. Lammaffaan immoo miidiyaadha. Sirba ati hojjettu kana miidiyaa irratti yoo namni hin argine homaa wanta itti fayyadamtu hin jiru. Sadaffaan immoo maatii koo galateeffachuun barbaada. Yoo na dhorkanis keessa bahee as ga'eera. Isaan booda immoo fedhii koo waan ta'eef jarris dhorka sana dhaabanii akkanii itti fufee kiliippii hojjedhee sadarkaa kana ga'u kan na jajjabeessan na bukkeedha. Abbaa manaa kootis galateeffachuun barbaada. Anis akkuma na argitu haasaa kana baay'ee hin danda'u. Inni na fuuldura dhaabbatee ani istiidiyoo qofa dhaabbadhee sirbuudha hojiin koo. Kiliippiis deemee kan jara dubbisu isaa bakka hundayyuu kan deemu isaa. Fuuldurees dhaabbatee kana sirreessaa kan jedhus isaa. Kana jennaan rabbi umrii kee dheeressuu galatoomiin jedhanii ijoollee kootis baay'een jaalladha naa guddadhaa. Isinis immoo keessummaa gootanii waan na affeertaniif galatoomaan isiniin jedha. Bashira sinjeek ni biniyaarra walumaa keen balleessin. Rakkin balleessine baay'ee natti tolee jira. Dhugaa? Dhugaa rabbi. Guyyaa gaarii dabarsine. Guyyaa gaarii dabarsine. Dhugaa nuun illee yeroo bareedaa qabaanne daawwattoota keenya duratti sitti himaa baay'ee nama tasgabbooftuu nama amala qabdu nama hojii isheetiis waan numtus dhugaa baameef ta'uu kee argeera. Guyyaan si wajjin dabarsitanis baay'ee natti toleera. Maqaa daawwattoota keenyaatiin yeroo kennu laattee iyyamtee nu affeertee Kastiin wajjin dabarsuu keetii fi guddaa godheessi galateeffadha. Isinis na affeertanii ana wajjin ooluu keessaniif guddaa galatoomaa. Baay'ee fayyaa ta'e. Galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan oolmaa koo keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Egaa bilikiidhaanis yaadaanis yoo ta'e gara Jimma Abbaa Jifaar dhattanii wannoota baay'ee akkasii yaadattan abdii guddaan qaba. Artiist Bishiraa Boorshaa eessa jiraatti? Maal hojjechaa jirti? Akkasumas immoo eenyudha isheen wanta jedhu tokko oolmaa sheerraa wanta tokko akkasii qorne akkasiin jaallattan abdii guddaa qabna. Yeroo kan biraa keessummaa kan biraa qabannee hanga isin dhiyaatnutti qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e an gammachiisummaa Booranaan ture nagaadhaan tura.